warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoonni sumaaftuu baga jiraattan jecha guyyaa har'aa kan akkamitti akkaawuntii Google banatu akka itti dandeenyu isiniif qabadhee dhufee jira. Haga dhumaatitti na faana bu'aa. Akkaawuntii Google banatuuf nambarri isin barbaachisa. Haa ta'u nambara malee banama, haa ta'u nambara malee yoo baname irra bareedduudha. Kanaafuu mee akkaataa itti banan walumaan kan ilaallu ta'a. Gara lamaan banuu dandeettanii as keessanillee Google account sign up jettanii banuu ni dandeettanii duuba deebitanii Play Store kana keessaan banuu dandeettan jechuudha. Warri haaraan banatii yeroo Play Store kana akkanatti gachuuftanii jettan sign in jedhee akkanatti barreeffamu bulee isin fida yeroo achi gachuuftan ergasii akkasitti banuu dandeettan jechuudha. Amma mee haaraan waliin bannee haalaallu awwala banattanii jiratan dabil akkaawuntii fa'aa banuu yoo taatan anamma waan awwala banii jiru isinitti mul'isa. Gubbaa profaayilii kana tuqee ergasii xiyyatti gaggaragaltu nuti hiixanii asirratti akkaawuntiiwwan keessan isinii holiyaasa add account device jettanii ergasii ishaaraa ta'ee security zingaa security keessan kakafootti hiixanii ergatanii hiixanii kaatanii kan maree isiniif fida walumaan ilaala. Yoo akkaawuntii ho'i qabattanii akkaawuntii fakkeenya kompiitara irraa qabattanii yookaan silkii irraa qabattanii kompiitara dabarsuu barbaaddanii email or phone kaayedhu kanatti hiixan jechuu akkaawuntii keessan san kaayadattanii yookaan immoo create account ka jedhu for my personal ka jedhu kanaan ni banna yookaan business illee wanta rakkoon qabu jecha lachiinuu mataa maqaa abdii umar jedhee itti galchee akkasitti haabanu gubbaa irratti maqaa keessan barreessitanii ka jedhan maqaa baapaa keessanii abbaa keessanii jechuudha yookaan immoo maqaa biraallee godhuun dandeettan fakkeenya Oromiyaa teenya jedhee yaabanu fakkeenya Oromiyaa teenya jedhee maqaa bira tarree jira. Ammas bootaan kana yeroo hedduu namni itti shawwadamu taas manzi ka jedhu kana wal agachuu kaaftanii as keessaa maarchii ta'ee febraarii ta'ee apriil ta'ee juunii ta'ee juulaay ta'ee ka barbaadan as keessa filattan jechuudha. Mee apriil filannee haaseenu deey ka jedhu kanatti umrii keessan guyyaa keessa dhalattan jechuudha. Umriin keessan 18 yoo ta'e 18 gootanii itti galchitamee 18 hin banna 18 goona. Boota kanatti amma 18 maaltu walitti gala 1998 gootan jechuudha waggaadha. Yoo akkasitti walitti hin galin ammoo isin dida fakkeenya mee amma kabiraa galchee alaalu 1999 yoo galchee amma dida 99 yookaan ammoo 23 godhama fakkeenya hindi jechuudha. Isiniin fudhatu akkasitti waggaa kana hin filata sirriitti 1998 gootanii walitti agaluuf. Oromiyaa teenya jedhee gubbaarra naafidee jira. Teenya Oromiyaa jedhee naafidee jira. Yoo barbaadu Googiliin kunniin keessaa yoo na dabbare yookaan dheeratee jedhee create your email address keessan ka barbaadan asinitti barreeffachuu dandeettan jechuudha. Haarawaa akka biraa lafa uumtanii jechuudha. Ka inni nuuf uume nuuf fide kana bannee seena ka gubbaa kana ammas passwordidha. Passwordii keessan akka barbaadanitti galchitan jechuudha. Fakkeenya kanuma godhee adiisu amma nuu banamee jira kallattii maal next goonee dabarfanna. I agree that kan nuti hina Google service jedhee kana isinii fida. Yeroo kana isinii fidu duubarraan deebitanii ima eeydawwan isinii fidu hunda nuti hiixan jechuudha. Akkaawuntiin keenya banamee jira. Awwala waan banameef akkana keessa nu seensisa. Amma akkaawuntii reefii banne sun ka jalaa kana Oromiyaa teenya ka jedhu kana jechuudha. Accept godha. Isarra qayyaree jira, isarra jijjiiree jiru jechaadha.
awwala aarra ka jiru amma manage your Google account ka jedhu keessanii seentanii inni awwala waan an banadhee jiruuf haaraa waan banataan jirre kallattimaan nambara nan gaafanne na dabarse akkanatti recover pony akkasuma set home address kanneen isin gaafata jechuudha. amma as keessatti personal information kan yoo seentanii aga jalaa oloftan yeroo oloftanii tan passwordin keessanii jira password illee asin jijjiiruu dandeettan jechuudha. as keessa jijjiiruu dandeettan password keessa yeroo biraa akkatti jijjiiran isin qabadheef amma security tana security tun akkana kennuun qabdu account kiyya biraa irraa isin argisiisa akkana kennuun qabdu maaliifi phone akkasuma immoo recovery email waan jedhamu jira email keessan akka namni arganneef jijjiiru mobaayila yoo asitti galchina mobaayila nambara keenya kan mobaayila jechuudha nu gaafata asitti galchina account illee jedhee account illee isuma kana deebistanii itti galchitanii nu isiniif galcha ergasii wanni xiyyi gaggaragaltuun ni badde jechuudha tuqaan boorri suni keessi gurraatti ni baddi asbiraallee tunni baddu amma account biraa jijjiiree isinitti argisiisu accounting kiyya guddichi akkana jira jechuudha akkana right isiniif kennuu qaba yoo akkasitti isiniif kenne immoo miidhaa isinirraan ga'a namni account keessan hateetti fayyadamuu danda'a jechuudha saniifuu account keessan haala itti sirreeffattanii poonii isaatti galchitan yeroo biraa qabadhee isiniif dhufa waan isin dhibe komentii jala kaa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh nagaan tura